Guys, Ati gilaabii asii qalbii barbaachisaa goraachuu deemta ijoolleen biyyaa fuudha heeruma geente anasii galgala qabriitiin baalaatoonni murataa jira kana wal bira qabee bar mana yaalaa nageessuu na barbaachisaa si erge suura. rakkoon hin jiru amma baalaatoonni muradhu rifeensa gisee soomanni bahee asirratti hambisi. Tokko itti qaxxallee walitti foonee akkasitti akka burjii kaliifatti hundi namaa dhufee akkas jala goonu footoo. Eegamaraatti huccuu baafadhu deebiitii Kaliifaa godhee si uume waan ta'eef gaafa rifeensa takka akkanatti dheereffatee fa'a khalaas addunyaan hundi jala dhufee footoo kaanillee si jalatti kaa hundi keenyaa poost goone jechuudha. xiqqoo jiimii seenee kaasuu qaba kaachasti namni kan wal qixxeessu qaba. Ati jiimii yoo kaate dooktar qaamni bara ati hedduu dheeraa wal mareennee jirra bara. Maal jedhanii? Dooktarri soomana dura akka inni nuti tatteenya sambuusaa marreetti keenya ati immoo xabbastee akka dhiyeessitu shorballee akka gootu guyyaa duraa jechuudha. Takkummaa kiyya galatoome dhufan okkee anatu kushiinaa keessa dalagaa? Nuti guyyaa duraa du'aa akkasii boonu akka si eebbisnu akkasii wal mareenne guyyaa duraa baqa jechuun soomana 30 guutuu waan kushiinaa keessa dhaabannu ka guyyaa duraa qofa inni ashafanu walii gallee. Maasha Allah. Yaanni keessan bareeda garuu ayisa akkam. Yaanni keessan akka yaadatitti xuru hasaabno gin ayisa akkaallachuu mani soomana gaafa dura dafee manatti hin galu. Maaliif? Lulluqqachiisaa na waaman. Namni guyyaa duraati soomana lulluqqachiisaa mana namaa deeme soomana 30 manatti hin galu jaan. Hin soban. Daliilli hin jiru jetteedha sun. Guys, ililii sadii naaf kenna. Ililii sadii kenna faamili. Ililii sadii. Ililii sadii. Anu ilmaa. Thank you. Anu ilmaa. Ililii lama namni biraa namni lamaa ililii hin qabdanii faamili. Ililii takka dabala. Faamili namni biraa. Ililii takka dabala guys. Ililii bareedduu aggaaroo. Bareeda uumaa. Guys, sadiin amma wal qarqara. Toobanne. Toobatte. Eenyu? Ati. Toobatte jechuun maal jechuun hangal? Sirbiin jira barsoomni ga'e yaa bareeda uumaa itti sirbatti seenaa jirta bar miira keessa galte. Triple family triple non hojira. Triple family. Soomana keessas baroo suman beekin faa sirbineeti yastaghfirullah enna bar nutti barateemi. Ati soomana keessa bara hin gaddaa osoo hin beekin bishaan dhugdee dhugaadha. Eenyu ammoo ani osoo hin beekin dhugeeti sin beeku Family sadiin kumni takka kuma sadii kumni lama jaha ta'a. Guys, bakka wiinara osoo hin ta'in wiin osoo hin godhin bahuu deemna jechuudha ammallee. Ayisa akkaalleshi muci. Ayisa akkaalleshi. Ayisa akkaalleshi. Asli makee rifeensa dhoofadhu jedhini maal haalte ati? Buda. Sabra rifeensa qabu. Qalbi yaa amna himaar. Maal gootaa laata ati ajnabii ija keessaa nuun agarre. Rabbii sodaadhaati namni naan sheeritti godhe wallahi osoo hin beekin eenyutu sheer godhu jira. Mee qoy. Thank you galatoma wallahi hundi keessanuu. Homaa miti makiyye. Siif waan kanaa olitti mara. Abshir. Dhimmaan na qabe. No, hin boo'in. Osoo danda'ame waan kanaa olitti sitti xiqqaataa beekti. Zeeroodhaan bahuu qaba dooktarri gaayis wal qarqara ija koo wayiin na seene bara. Don't worry, Habibti. Thank you tuba galatoma hundi keessanuu galatoma wayinii ayine. Dooktar du'aa inatti gara jiran isa hordoftoonni kan ga'e ijji akkuma na gara galte. Dantaa keetti maal rakkanere?
uleen siyaamata kan inuu jira. Dhumarra eegaa guys, wiinara taanee haa baanu. Hin salaattu yoom azaante. Doktor maal taateeti? Doktor Suudii salaataa jiran. Suudiitti moo? Okay. Astaayitiin gisee soomanaati suudiin gisee soomantii gisee suudiitti furtanii furree jechuu asitti mi? Miskiinii kuma takka darbi. Taayimingi eege bannaati. Akka reefuu seeti wallahi. Akka reefuu sanii fiidee. Nice. Taayimingi eege goota ko. Thank you so much wallahi. Kuma torbarra jiranii barsira amma tirippilirra osoo ta'e kuma meeqa taana nuti? Reefuu san mi'eeffate. Kuma gizee ana haasayaa jiru san tirippilirra. Gizee ana haasayaa jiru san ture. Thank you wallahi galatoom. Follow naa godha. Nice. Siifi eenyu maqaan mee freedom nama biraa meeqa wanti qabdan gilaavii qabdan nama biraa eenyu gilaavii qabaa? Nam tokko gilaavii itti fayyadamuu qabna shi. Wayini na hobalchite wallahi akkuma dhumarra darbees maaliif ni beektaa? Reefullee reefu mi'eeffate si galee. Reefuun dana akkuma takka darbeeti wanti jaamas itti mi'a. Goota. Goota. Suuraa keessatti taayimingii eeguun isaa reefuun tanallee akkas godhee bara. Sa doktor rifeensa yoo mayaas akkana iccaratu eegaltansaa akka maamusheetti. Anchi ijoollee xiyyaa atillee alhamdulillah qaadhima argatte obboleewwan tallee guguddatte amma saalfadhe yookaan suuraa isaanii arge. Maal taatee akkanatti cirate qoy? Anuu maal ta'e akkamitti ciradhe kun ijoolleen tuun mucaa. Asirratti bari bakka maqaa Jamiilaa itti barreeffachuu qofaa si hafee bar jala kanatti. Maa qirsi ittiin baafatirra jalatti? Fira na hidhatu dhabe malee maraadhe. Akkana godhi akka ibsaa san godhi bakka akkana. Doktor baalaatoonii ni beektaa? Baalaatoonii muradhe. Baalaatoonii muradhu. Narraa kafaltaa? Asli Oromiyaa jahaa kajoo telegiraamni keeti? Telegiraamni duraanii hanke maal ta'e qoy? Ofirraa hidhe. Maaliif? Hin dadhabe. Nama dadhabde kun haarawaa? Silkii haarawaa? Laa sanuma piraayiveet godha. Okay, baraati silkii hanke onlaayinarra kan teessaniif addunyaan guutuun si barreessaa si bilbilaa bara.